Arkafune daawwattoota keenya kun oduu Oromiyaa lavaniti odeeffannoo wajjin an Abdunaasir Tufaati. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ammas torban sadiif beellamamanii mana murtii olaanaa federaalaa Damee Lidataatti hidhaddachii farra shororkaa fi yakkoota dhimma heeraa tokkoffaa galmee himataa obbo Jawaar Mohammad faa ilaaluuf hardhatti beellamee ture. Gabaasa dabalataa qabna. Mana murtii olaanaa federaalaa Damee Lidataatti hidhaddachii farra shororkaa fi yakkoota dhimma heeraa tokkoffaa galmee himataa obbo Jawaar Mohammad faa ilaaluuf hardhatti beellamee ture. Haa ta'u malee hidhamtoonni kun guyyaadhaa sababa lagannaa nyaataatiin jecha laachuu hin dandeenyu jedhanii barreeffamaan waan dhiyeessaniif beellamni jijjiirama ammajjii 22 bara 2013 tti qabameera. Akka odeeffannoon abukaatoowwan hidhamtootaa irraa arganne mul'isutti hidhamtoonni siyaasaa lagannaa nyaataa irratti argaman hundi isaaniitu akka malee dadhabanii bifti isaanii jijjiiramee jiran. Gama birootiin immoo miidiyaalee fi dhaabbileen mirgoota namoomaa dhaddacha obbo Jawaar Mohammad faa kan hardhaa irratti akka hin hirmaanne dhoorkamaniiru. Hojjettoonni miidiyaalee lakkoofsaan 8 ta'anis oolmaa dhaddachaa gabaasuuf sakatta'amanii gara dhaddachaa erga seenanii booda dhaddacha keessaa akka bahan taasifameera. Miseensonni poolisii federaalaatii fi poolisiin magaalaa Finfinnee miidiyaalee qofa osoo hin taane hojjettoota dhaabbilee mirgoota namoomaa kan akka Komishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaatis dhaddacha irraa ittisanii jiru. Miidiyaaleen dhaddacha irraa ittifamuu isaaniitiif sababni kenname jiraachuu baatullee poolisoonni tokko tokko ajaja olii dhufe jechuun miidiyaaleetti himaa turani. Ogeeyyiin miidiyaalee dhimma kana ilaalchise pirezidaantii mana murtii olaanaa federaalaa fi itti aanaa isaanii haasofsiisaniiru. Pirezidaantichis dhimmicha qulqulleeffachuun deebii akka laatan dubbatanii jiru. Beellama hardhaa kanarratti haala addaatu ture. Gaazexeessitoonni miidiyaalee bilbila qabatanii naannoo mana murtiitti akka hin dhiyaanne dhoorkamaa turani. Dabalataanis lakkoofsi miseensota poolisii naannoo mana murtichaa turanis haala addaatiin dabalee ture jechuun maddi odeeffannoo keenya nuuf gabaasee jira. Paartileen mormituu naannoo Tigraay keessa socho'an sadi namoonni nagaa 50,000 ol sababa lolaatiin ajjeefamaniiru jedhanii. Akka paartileen sadiin kun jedhanitti lola ji'a lamaa oliif naannoo Tigraay keessatti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemsifamaa tureen namoonni nagaa 50,000 ol sababa lolaatiin ajjeefamaniiru dabalata qabna. Akka paartileen sadiin kun jedhanitti lola ji'a lamaa oliif naannoo Tigraay keessatti humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemsifamaa tureen namoonni nagaa 50,000 ol sababa lolaatiin ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee deebii mootummaan federaalaa karaa fuula Itoophiyaan State of Emergency Fact Check jedhamuun kenneen gabaasni namoonni nagaa ajjeefamaniiru jechuun miidiyaalee idil addunyaa irratti qoodamaa jiru soba jedheera. Paartiin walabummaa Tigraay, Saalsaa Wayyaanee fi Koongireensiin biyyoolessaa Tigraay guddittii jedhaman sadan ibsa kalees Associated Pressiif kennaniin miidhaa sababa lolaatiin naannichatti dhaqqabeera jedhan ibsaniiru. Paartileen kunneen lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhanii tilmaamanii kana haala kamiin akka argatan wanti ibsan hin jiru. Haa ta'u malee namoota ajjeefaman keessatti dubartoonni, ijoollee fi geggeessitoonni amantaa akka argaman dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo gabaasa paartilee siyaasaa kana kallattiin dheeruu baatullee odeeffannoon namoonni nagaa naannichatti ajjeefaman jiru qabatama kan hin taanee fi dantaa siyaasaatiif kan yaadameera jedhe. Dabalataanis mootummaan federaalaa miidhaa namoota nagaa irra gaheef ni gaddina jechuun ogummaa humna waraanaa irraa kan ka'e lakkoofsi namoota miidhamanii amma kana hin ta'us jedhee jira. Paartileen kunniin ibsa waloo kennan kanaan magaalotaa fi gandoonni meeshaalee waraanaa gurguddaan manca'aniiru. Buufataaleen fayyaa fi manneen barnootaa saamamaniiru. Dhaabbileen amantaa keenya haleelamuun meeshaaleen aarsaa achi keessa turan hatamaniiru jedhanii. Paartileen sadan kunniin waraanni akka itti fufee jirus ibsaniiru. Ajjeechaan akka malee fi humnaan gareen gudeeduun gocha guyyuu humnoota gara jabeeyyii taheera jiran. Paartileen kunneen itti fufuudhaan naannichatti namoonni miliyoona 3 ta'an biyyuma keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru jiran. Isaan keessa 150,000 kan ta'an gara naannolee Itoophiyaa biraatti yoo baqatan kanneen 60,000 lakkaa'aman ammoo Suudaan galuu himanii. Kana malees naannichatti namoonni miliyoona 6.5 ta'an deeggarsa yeroo ariifachiisaa barbaadu jedhanii jiru. Gabaasa kana Associated Press'tu gabaase. Itoophiyaatti namoonni imbaasii United Arab Emirates irratti haleellaa raawwachuuf turan jedhaman to'atamanii. Tajaajilli nageenya odeeffannoo biyyoolessaa Itoophiyaa qaamolee nageenyaa biroo waliin ta'uun shakkamtoota 15 kan imbaasii United Arab Emirates magaalaa Finfinnee jiru irratti
haleellaa dhaqqabsiisuuf qophii irra turan to'achuu beeksise. Malee odeeffannoo kanaa qabna. Tajaajilli nageenya odeeffannoo biyyoolessaa Itoophiyaa qaamolee nageenyaa biroo waliin ta'uun shakkamtoota 15 kan imbaasii United Arab Emirates magaalaa Finfinnee jiru irratti haleellaa dhaqqabsiisuuf qophii irra turan to'achuu beeksise. Shakkamtoonni kunneen gocha kana raawwachuun maqaa magaalaa Finfinnee teessuma dhaabbilee idil addunyaa taatee balleessuuf turan jedheera. Reuters dhimmicha irratti ministeera haajaa alaa United Arab Emirates dubbisuuf yaalus deebii kan hin argatin ta'uu beeksisee jira. Waajjirri tajaajilichaa ibsa saba himaa biyya keessaatiif ergeen akka jedhetti gareen kun ergama haleellaa raawwachuu biyya alaarraa fudhachuun meeshaalee waraanaa haleellaa ittiin raawwachuuf qopheessaa turan meeshaalee boba'aniif akkasumas sanadoota argachuu hime. Shakkamtoota jedhaman kana keessa namni umrii waggaa 35 to'annaa jala oolfamu beeksisee jira. Namni qabame kunis hoogganaa garee shakkamtootaa kana akka ture tajaajilli nageenya odeeffannoo biyyoolessaa kun ibsee jira. Hoogganaan Olompikii Tookiyoo dubartoonni haasaa dheeressu jechuu isaaniitiif dhiifama gaafatanii. Hoogganaan Koree Olompikii Tookiyoo Yooshiroo Moori waa'ee dubartoota haasaa sirrii hin taane waan dubbataniif aangoo akka gallakkisaniif gaafatamaa jiru dabalata qabna. Hoogganaan Koree Olompikii Tookiyoo Yooshiroo Moori waa'ee dubartoota haasaa sirrii hin taane waan dubbataniif aangoo akka gallakkisan gaafatamaa jiru. Yooshiroo Moori manguddoo ganna 83 yoo ta'an haasaa isaaniitiif dhiifama haa gaafatan malee aangoo gadhiisuuf garuu karoora akka hin qabne himanii. Hoogganaan kun dubartoonni oduu baay'isu walgahiin boordii dubartoonni itti baay'atan yeroo dheeraa fudhata jechuun himatamanii. Haasaa kana kan godhanis walgahii Koree Olompikii Jaapaan roobii darbe geggeeffame irratti ture. Koreen kun miseensota 24 kan qabu yoo ta'u isaan keessaa 5 dubartoota. Bara 2019tti Koreen lammiilee Jaapaan Olompikii irratti hirmaatan filatu. Lakkoofsa miseensota dubartoota boordichaa harka 40 geessisuuf kaayyeeffatee ture. Akka gaazexaa biyyattii Asaahii Shimbuun irratti gabaafametti Mooriin akkana jechuun dubbate. Lakkoofsa miseensota dubaraa yoo daballe sa'aatii itti odeessan hirdhisuu qabna. Dubbii addaan hin kutanim. Inni ammoo nama aarsa. Boordii keessaa miseensota dubartii 7 ta'an qabna. Hunduu iddoo isaanii beeku jedhanii dubbatanii. Mooriin bara 2000 irraa jalqabee hanga bara 2001tti ministeera muummee Jaapaan kan turan yoo ta'u dogongora hojjechuuf haasaa lubbuu hin qabne dubbachuun beekamu ture. Dubbiin isaanii dhiyoo kana miidiyaa hawaasummaa irratti dheekkamsa kaaseera. Fayyadamaan tiwutarii tokko qaanyiidha amma yeroon isaa gaheera gadhiisi yoo jedhu kaan immoo akka atileetonni taphoota lagatan gaafachaa jiru. Mooriin garuu miseensonni maatii isaa osoo nafin akka isa qeeqan gaazexicha irratti dubbatanii. Eda galgala haati warraa koo akka malee natti dubbatte ammas wanta badaa dubbattee naan jette jedhan faallaa dubartoota waan hin dubbadheef ammas rakkoo keessa galuu kooti jedhan. Koreen qindeensaa Olompikii miseensota boordii hojii raawwachiiftuu 36 kan qabu yoo ta'u itti gaafatamni Olompikii Paara Olompikiis milkeessuu itti kennameera. Olompikiin biyya Tookiyootti bara 2020tti geggeeffamuuf karoorfamee ture. Sababa dhibee koronaatiin waggaa tokkoof duubatti hafee jira jechuun BBC'n gabaasee jira. Cabsa